Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo akkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanatti hojii toraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Tajaajila fayyaa tola ooltummaa kennuuf ogeeyyiin fayyaa Hoolaandii Finfinnee galanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Rakkoo nageenyaatiin wal qabate kaaba Itoophiyaatti muddamsuun uumame akkuma itti fufeetti jira. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraayitti deebi'uun buufataalee waraana isaa duraanitti deebi'uuf odeeffannoon jedhu marsaa hawaasaa irra naannawaa ture soba jechuudhaan bulchiinsi yeroo Tigraay beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu odeeffannoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa argan yoo ta'u kaaba Oromiyaa godina addaa Wallootti Ramadaana eeguun yookaan baatii Ramadaanaa eeguudhaan lolli cimaan uummata Walloo irratti banamee jira. Dabalata odeeffannoo isaa qabna. Oduun inni biraa oduu oolmaa Oromiyaa yoo ta'u oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota hedduutti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo guddaa argadhe jedhee jira. Kibba baha Oromiyaatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee hedduus booji'e jedhee jira. Viidiyoo gabaabduu qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu odeeffannoo kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turuu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Itti wajjin turuudhaan itti bohaaran affeerraa kenna. Tajaajila fayyaa tola ooltummaa kennuuf ogeeyyiin fayyaa Poolaand Finfinnee galanii jiru. Poolaand garee ogeeyyii fayyaa tajaajila tola ooltummaa kennan gara Itoophiyaa erguu beeksiftee jirti. Gareen tajaajila yaala fayyaa kun turtii torbaan tokkootiif Itoophiyaa kan turu yoo ta'u meeshaalee tajaajila fayyaa barbaachisoo ta'an garaagaraa qabatanii akka dhufanis ibsamee jira. Dhibeewwan isaan wal'aanan yaala baqaqsanii yaaluu akkasumas caba lafee dabalatee tajaajilawwan fayyaa biroos kan kennan ta'uun himamee jira. Kanaan wal qabatee qindeessan ol aanan garichaa Dr. Buzaayyoo Mangasha akka jedhanitti gareen wal'aansaa kun waggoottan 5 darbaniif hojii tola ooltummaa wal fakkaataa kennuudhaaf gara biyyattii deddeebi'aa akka turanii fi kanaanis muuxannoo gahaa kan qaban ta'uu himee jira. Ogeeyyiin fayyaa Poolaand irraa dhufan kunneen Itoophiyaatti hospitaalota akka hospitaala waliigala Xoorahaayilii yookaan Xoorahaayiloch Alaartii fi hospitaala waliigala barnoota yuunivarsiitii Hawaasatti tajaajila baqaqsanii wal'aanuu akkasumas dhukkuboota narbii wal qabatanii jiraniif akkasumas caba lafeefaa kan wal'aanan ta'uun himamee jira. Oduun itti aanu rakkoo nageenyatti wal qabate kaaba Itoophiyaatti muddamsuun uumame akkuma itti fufetti jira. Kanaan wal qabate raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraayitti deebi'uun buufataalee waraana isaa duraanitti deebi'uuf odeeffannoon jedhu soba yookaan dhara jechuudhaan bulchiinsi yeroo Tigraay beeksisee jira. Waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay ibsa fuula feesbuuka isaa irratti baaseen ragaan yookaan odeeffannoo marsaa hawaasaa irratti dhimmicha ilaallatuudhaan qoodame dogongora jedhee jira. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraayitti deebi'uun buufataalee waraana isaa duraanitti deebi'uuf bulchiinsa yeroo Tigraayiif beeksise jechuudhaan marsaa hawaasaa irratti odeeffamee ture jedhee jira. Humnoonni Tigraay mootummaa Eertiraa waliin gamtaa yookaan Tsimdoo jedhamu tolfachuudhaan walakkeessa socho'aa jiru jechuun dubbatama. Daangaan Itoophiyaa karaa naannoo Tigraayitti Eertiraa daangessu raayyaa ittisa biyyaatiin eeggamuun dirqama mootummaa federaalaati jechuudhaan hedduun yaada kennan kan jedhe garuu raayyaan ittisa biyyaa daangaa sana irra hin jiru jedhee jira. Akkasumas raayyaan ittisa biyyaa Tigraay seenee buufata waraana duraanii qabachuuf bulchiinsa yeroo Tigraay beeksise kan jedhames soba yookaan dhara jechuudhaan bulchiinsi yeroo Tigraay beeksisee jira. Yaadota kanaa olitti wal qabatee bulchiinsi yeroo Tigraay gama tokko mootummaa federaalaa irraa deeggarsa baajataa barbaada. Gama biraatiin immoo raayyaan ittisa biyyaa Tigraay hin seenne jechuudhaan yaada wal faallaa dhiyeessa jechuudhaan yaadni itti kennamee jira. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa humna guddaaf meeshaalee gurguddaa gara kaabatti geessee jira. Gara kaabatti geessuun tarkaanfii fudhatuuf qophii xumuree jechuudhaan ajajoonni waraana mootummaa Itoophiyaa ajaja qofa eeggataa kan jiran ta'uu erga beeksisanii booda torbaan ta'ee jira. Hanga har'aatti tarkaanfiin fudhatame hin jiru. Ta'ullee gama Eertiraatillee qophiin taasifamaa ture jedhame waan xiqqaa miti jechuudhaan gama hundaayyuu qophiin walirratti taasifamaa jiru akka cimeetti fufee fi haleellaa walirratti raawwatan hanga ammaatti garuu kan hin mul'atinii fi wal doorsisaa fi walitti dhaadatuun wal sodaachisuun
akkuma itti fufetti jira. Gama biraatti lolli kun ni ka'a hin ka'u yookaan immoo ni eegalame hin eegalamu jechuudhaan hedduu yaada kennaa kan turan ta'us lolli kun hin ka'u gara jedhutti waan goruu fakkaata. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Ganjii gandoota akka biqiltuu Ankoorii, Kappii Gurraachoo, Gudayyaa Gujii fi kanneen biroo hedduu keessatti murni sirna nama nyaataa biltiginnaa maqaa kaampaanii albuuda warqee baasuu kan Tulluu Kappii jedhamu ijaaruu jedhuun uummata qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisaa jiraachuu jiraattonni bakkichaa himan. Akka jiraattonni bakkichaa aranitti murni maafiyaa PP beenyaa tokko malee qe'ee fi qabeenya keenya irraa nu buqqisaa jira. Maqaa misooma guddina biyyaaf jedhuun karaa tokko ammoo qe'ee keenya irraa dhabama nu taasisaa jira jechuun dabaluun dubbatu. Akka uummanni gaaffii mirgaa hin gaafanneef waraana empaayirichaa heddumminaan bakkichatti bobbaasuun uummata doorsisaa jiraachuun isaanii torban lamaa ol fixee akka jiru kan himan jiraattonni hamma yeroo odeessi kun qindaa'ettis uummanni murna kanaan dhiibamanii akka buqqaasifaman kan taasifaman bakka qubsumaa dhabuun rakkoo hammaataa keessatti kufanii jiraachuun ifoomeera. Sirni bututaan diinummaan uummata Oromoof qabu irraan kan ka'ee ergamtoota isaa Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessa bobbaasuun daba seeraanis ta'uu seenaan silaa nama gaafachiisu ilmaan Oromoo irratti raawwachuu akkasumas tooftaalee garaagaraa Oromoon ittiin dhiibamee qe'ee fi qabeenya irraa godaansifamu bocuun araddaa kabajaa golgoleessuun cinatti uummata silaa kabajaan maluuf salphinaan weeraranii gadda daangaa darbeen uummaticha haleeluu jabeessanii itti fufanii jiraachuun isaanii haqa mul'ataadha. Godina Kaaba Shaggar keessatti maatii qabsaa'otaa irratti tarkaanfiin cimaa fudhatamaa jiraachuun jiraattonni naannichaa himan. Akka odeeffannoon garaagaraa argametti hidhaa, reebicha, saamicha qabeenyaa fi gubaa manneen jireenyaa dabalatee miidhaan gara jabinaan raawwatamaa jiraachuun ibsameera. Aanaalee kanneen akka Walmaraa, Muloo, Sulultaa, Dharraa, Yaayyaa Gullallee, Dhaabaa fi aanaa Jiddaa dabalatee bakkeen hedduutti rakkoon ulfaataa qaqqabaa jiraachuun ibsameera. Jiraattonni maqaan isaanii sababa nageenyaaf hin ibsamne akka jedhanitti namoota murna bilisiginaan morman yookaan miseensi maatii isaanii qabsaa'ota ta'uu shakkaman irratti duulli adda addaa gaggeeffamaa jira. Maatii isaanii qabaniidhu reebuu, qabeenya saamuu fi yeroo tokko tokko manneen isaanii gubuun doorsisaa jiru jechuun himan. Haati murna bilisiginaan mormita jedhamtee qabamte tokko akkana jette. Ilmi keessan bosona keessa jira jedhanii nu reebanii na hidhan. Maatiin cubbuu hin qabnu garuu maqaa qabsaa'ota jedhuun nu dararaa jiru. Aanaa Yaayyaa Gullallee fi Dharraa keessatti manneen jireenyaa muraasni gubamuu isaanii fi qabeenyi loon akkasumas midhaan saamamuu isaanii jiraattonni ni himu. Aanaa Muloo keessatti immoo dargaggoonni hedduun to'annoo seerawaa malee qabamanii bakka isaan geeffaman maatiin isaanii hin beekne jedhu. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu keessatti gurraandhala 17/2026 milishoonni bilisiginnaa hawaasa aanichaa bakkeewwan adda addaa irraa gabaa daldalachuuf magaalaa Mandii dhaqan daandii irratti eeggachuun saamicha gosa garaagaraa irratti raawwachaa kan turan ta'uu maddeen himanii jiru. Kana malees aanicha guutummaa keessatti hawaasa meeshaa maleeyyii akka bineensa bosonaatti adamsanii qabanii gara mooraa leenjiitti guuruun akkuma itti fufetti jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Dabalataanis bulchiinsa magaalaa Harawwee keessatti guyyuma kana waraanni faashistii bilisiginnaa halkan toora sa'aatii 4 mana jireenya jiraataa magaalichaa kan ta'e nama maqaan isaa Maaramaa jedhamu itti seenuun isa ari'anii manaa baasuun haadha manaa isaa irratti yakka gudeeddii raawwachuu maddeen ibsaniiru. Akka jiraattonni bakkichaa ibsanitti humnoonni nageenyaa murna bilisiginnaa kunneen yakka kana raawwatan ajajaa poolisii bakkichaa maqaan isaa Darajjee jedhamu kan yeroo dheeraaf uummata Oromoo irratti yakkoota hedduu dalagaa turee fi milishaa sirnichaa maqaan isaa Geetaachoo Addisuu jedhaman waliin ta'uun akka raawwatatti himaniiru. Abbaan manaa dubartii gudeedamtee kun qawween doorsifamuun erga mana isaa keessaa baafamee qaanii guddaa keessa seenuun hanga oduun kun qindaa'etti manaa fi maatii isaatti akka hin deebinee fi eessatti akka baqate illee hin baramne jechuun ibsaniiru. Duula eenyummaa Oromoota Walloo dhabamsiisuuf waqtii sooma Ramadaanaa kanaan finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon mataa bilisiginnaa Koloneel Biyyaa Ahmediin tumsamaniin godina Walloo aanaa Jiillee Dummuuggaatti guraandhala 19/2026 ganamarraa eegaluun bakka Mararee jedhamutti hanga galgala toora sa'aatii 2 hawaasa nagaa irratti banamaa tureen gabaasa jiraattota bakkichaa irraa arganniin namni tokko du'ee 8 ol kan ta'an madaa'uu fi madoon isaanii illee cimaa ta'uutu dubbatama.
Kaleessa guraandhala 20 finxaaleeyyiin kun ammas akka haaraatti duula duguuggaa sanyii uummaticha irratti banuuf meeshaalee gurguddaa fi humna dabalataa naannoo Amaaraa irraa fudhachuu hordofee wayitaa hawaasni Oromoo aanaa Jiillee Dhummuuggaa bakkeewwan adda addaa irraa waliif hirmate hidhattoonni sirnichaa raayyaa ittisa Impaayaratti poolisootaa fi milishoota jedhaman konkolaataan gara iddoo lolli kun itti gaggeeffamaa ture deemuun finxaaleeyyii kanneen akka nama hin arginetti ilaalanii callisuun hawaasa unichaa waliif hirmachaa ture ammoo ofii keessanii lola eegaltanii jeequmsa uumaa jirtu jechuun reebaa fi arrabsaa booda deebisuun akka isaan waliif hin birmanne taasisaa turuun ibsameera. Jiraataan aanaa Jiillee Dhummuuggaa birmannaaf osoo deemuun loltoota faashistii Abiyyi Ahmediin doorsifamee waa'ellan isaa waliin booda deebifame tokko akka himutti humni badiin faannoo kun guyyaa deengaddaa ofii isaanii riphanii daa'ima loon tiksaa ture mataa tikaatti ajjeesanii bakkeetti gatuun ergasanii uummanni waliif birmatee dhukaasni walitti seene namoonni 8 ol nurraa madaa'anii hidhattoonni murna bilchiginnaa kun garuu akka finxaaleeyyiin kun riphanii ajjeechaa fi miidhaa raawwatan osoo beekanii nuyin isin lola kaasee jeequmsa uume jechuun isaanii gochi duguuggaa sanyii kun quba qabeenya qabdee garsame isaaniin hoogganamuun akka raawwatame shakkii tokko malee kan mul'isudha jechuun ibsa. Itti dabaluunis nutu akka waliif hin birmanne taasifamee gara qe'eetti deebifame malee finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon kun ammayyuu gara daangaa meeshaa fi walii isaanii guuraa jiran caasaaleen bilchiginnaa immoon finxaaleeyyii Amaaraa faannoo kana waliin ta'uun cinaattis ifaan ifatti ba'anii akka waliif hin birmanne jechuun nu akeekkachiisanii nus ari'aniiru. Kana booda duulli kun banamus akkaataa waliif birmannuun hin jiru diina ofirraa loluun keenyaa fi reeffaa fi madoo keenya iyyuu lafaa kaafachuun akka amma deemaa jiru kanaan ulfaataadha jechuun yaaddoo qaban miira gaddaan dubbataniiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo haala adda ta'een waraana mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun boba'u irratti tarkaanfii fudhataa jiru cimsee itti fufuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraatu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Arsii Lixaa aanaa Heebana Arsiitti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee hedduu irraa hiikkatuun hedduus booji'uun injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Inni viidiyoo irratti argitan kun loltoota mootummaa godina Arsii Lixaa aanaa Heebana Arsii ganda Ambaa Goda Sadee iddoo addaa Mi'eessaa jedhamutti tarkaanfii waraanni mootummaa loltoota kanneen irratti fudhateen kan booji'amanidha. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakka kanatti gaggeesseen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun 12 booji'ee jira. 48 addunyaa kanarraa godaanan 23 madoo ta'anii jiru. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee hedduus hiikkatee jira. AKM'n 21 kan biroollee hedduu akka ta'an odeeffannoon gama sirraa baatee ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa shaggara aanaa jalduutti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon gama sirraa nu geette ibsitee jirti. Guyyaa kaleessaa gurraandhala 2026 lola loltoota mootummaa waliin gaggeessan waraanni bilisummaa Oromoo aanaa jalduu ganda Siifoo Osolee magaalaa Osoleetti seenuudhaan haleellaa raawwateen hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaansuun hedduus booji'uun meeshaalee hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argatu odeeffannoon gama sirraa nu geettee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Sayyoonoleetti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessee ture. Loltoota mootummaa waliin aanaa Sayyoonolee ganda Gobeellaatti gaggeesseen miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa humnoota kanarratti raawwateen hedduu madoon heddummoo addunyaa kanarraa godaansuun kan adabe yoo ta'u meeshaalee hedduu irraa hiikkadhe jedhee jira. AKM 5 kan biroollee akka jiran odeeffannoon gama sirraa baatee ibsitee jirti. Bakkoota lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame kana wal qabatee gama mootummaati maaltu jira odeeffannoo jedhu argachuuf yaallee ture. Odeeffannoo hin arganne yookaan immoo wanti jedhame hin jiru ta'ullee mootummalleen sagantaa gaggeessaa jiruun milkaa'e jedhee jira. Kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro oduun ammaaf qabadde kan hangammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.